ነው የሚገርም ነው። በዚህ እኔ የማላውቀው ብዙ ሀገር አለ። እዛ እየተዝናናሁ ነው። የሚገርም ነው። አንተ ስማ፣ አንተ ጉማሬውን አገኘው ልርገጠው እንደ ነግሬ akkasii abboo yoo garaa qabaatan jechuudha. Yoo garaa qabaatan akkasiisa dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e dhugaa jechuudha. Lubbuu isaatirra ilmoo isaatiif haadha manaa isaa caalchifatee yemmuu bahara sanarra qaxxaamuree egaa haadha manaa isaatiif ilmoo isaa barbaadaa jiru hundi keessanuu argitanii jirtanii. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii nagaadhaa kabajamtootaa fi hordoftoota haadha cabsaa jirtu ani jira buleetiin keessan galata rabbii anaafaa jiraatu isiniin jedha. Egaan akkuma xiqqooyyuu turee jira arganni viidiyoo gallakkisee argitanii jirtu hundi keessaniyyuu anis hogguma sanan arge garuu xiqqoo haalli naam jettee yeroo sanatti irraa taa'ee dubbachuu hin dandeenye amma immoo heennoon itti firii argadhutti dhufe jechuudha. Egaan namoonni baay'een keessan hin beektu Saidoon akka Sumayyaa fi ilmoo isaatiif jedhee raawwatee wanti inni hin godhin takkallee hin jiru jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf akkasuma immoo namoonni baay'een keessan yoo dhaggeeffattanii jirtanii viidiyoo Sumayyaan ala darbee hojjette keessatti aga ammaatitti ani nikaa isaatiin hin jira waan fedhellee hoo ta'e inni abbaa manaadhuma kooti jettee dubbatteetii turte ishiinillee jechuudha. Garuu immoo rabbiin guyyaa tokko isaaniin walitti fidee mana tokkotti isaan akka jiraachisu abdii qabna rabbiillee ni kadhannaa jechuudha. Akka wanti kun uumamuu fi akkasuma immoo ayyuullee rabbiin sammuu isii duwwaa godhe kana sammuu isiititti waan gaarii haala gaarii yaada gaarii akka sammuu isii keessa isiidhaaf kaa'u tokkichaa fi dhufteeti itti dabalamteerti waan taateef akka yaada gaarii jaalala kabaja walii isaaniitii qabaatan rabbiin isaaniif akka taasisu rabbiin isaaniif kadhanna. Egaa akkuma argitan jechuudha namoonni baay'een keessanii Saidoon egaa Sumayyaa barbaada Gondoriin deemuun qaba jedhee murteeffatee ka'eetii ture jechuudha. Akkuma beekamu bahara isheen irra turtee innaa gara Gondorii deemtee bahara isheen irra turte irrallee deemee achitti illee akka ishee barbaadaa ture akka ishee dhabellee dubbateetii ture jechuudha. Haa ta'u malee immoo namoota isaaniin beekan maatii isiitiin beekan naannoo sana nama beekan iyyafatee mana isaaniillee dhaquudhaaf akka deemaa jirudha kan inni dubbatee namoonni baay'een keessan dhageessanii jirtu. Egaa galaana qaxxaamureetii deemee jira bahara Abbaayii irra jira jechaatii ture jechuudha. Baharittiin baay'ee bareeddi biyya ormaa qofa jira nutti fakkaate biyya keenya keessas lakkaa bahara akkanaa inuma jira. Innaa baay'ee tokko natti bareedee baay'een jaalladhe ilaalee quufuun dadhabee jechuudha. Innaa waan baay'ee takka namatti toludha. Rabbiin akkanatti ni dhama'ee raawwatee bakka isaan deemanitti lafa kanan jira yoo isheen jette lafa isheen jirtutti iddoo akkanaa qubadheen jira yoo isheen jette bakka isheen qubattee jirtutti akka isee barbaadetti akka isee duukaa fiigettidha. Aga ammaatitti erga gaafa iseen mana sanaa baateetii takka boqonnaa argateetiin beeku. Ishiidhuma duukaa asiifachi fiigaa akka jiru hundi keenya hin argina jechuudha. Ilmoodha ilmoo waan nama goone hin qabdu. Ilmoon nama argetu beeka jechuudha. Waa'ee ilmoon maal akka nama gootu nama argetu beeka. Kanaafuu Saidoo keenya immoo rabbiin ilmoo isaatii fi haadha manaa isaa walitti isaan fidee akka isaan waliin araaramaniitoo iddoo tokko waliin jiraatan jaalalaa fi kabaja kaleessa waliif qaban sanaan daran akka isaan waliif qabatanii walitti dhufanii waliin jiraatan rabbiin isaaniif ni kadhanna jechuudha. Akkasuma immoo Saidoo garaa kee muratteetii lubbuu keerraas baateetii deemu malee jettee kuno galaana qaxxaamurtee deemaa jirta jechuudha. Lafa deemuudhaaf qalbiin kee yaadde sana ilmoo koo argachuun qaba haadha manaa koo ganamaa haadha manaa koo jalqabaa barnoota waan hunda kiyyaatii iseerratti waa meeqa baradhee iseerratti waa meeqa argee iseerratti ilmoo argadhee iseerratti jiruu argee jettee murteeffattee akkuma ati lubbuu keellee mararsifachuu dadhabdee isaanin irra caalchifattee ishees rabbi garaa siif laaffisee akka mana tokkotti waliin deebitanii iddoo tokkotti isin arginu rabbiin isin taasisu nuillee nama sana nu taasisu ayyuu teenya immoo rabbiin garaa jabina siifaa kennu
olis gootu gadis gootu ati waan barbaadde soo jettee waan barbaadde soo gootee barkinas dhugdee dhuguu baattee Saidoon ilmoo isaa barbaadu hin dhiisu. Ati garuu bilaashatti ummata kanarraas jibba fudhattee akkasuma immoo Saidoorraas jaalala inni kaleessaa aga fedherree taatu siif qabu sana akka inni hir'isu of jalaa taasiste. Odoo beektee odoo yaaddee odoo nama yaaddu taatee otoon tala gadi fageessitee yaaddu takka taate ilmoo kee si wajjin deemee si barbaadee haadha manaa kee qarree haadha manaa kee ganamaa galfatuu qabdaa qubaa kan kee akkasuma immoo amma nyaata kan koo qammastu amma nyaata kan koo ilaaltu amma kan Sumayyaa hin ga'u jetteeti kanatti dubbattu jettee raawwattee dubbataati turte. Akkasuma immoo gaafa ati fatira qopheessitee arginee turre jechuudha. Guyyaati nyaata qopheessitee namoota hunda waamtee jetteetti nyaannati qopheessitee amma nyaata Sumayyaa hin ga'u siin jedheetii ture jechuudha. Kanaafiyyuu Sumayyaan ija isaa gara tokkoo fi gara tokkootiin gargar waan baasu natti fakkaatu ija isaaf mirgaati natti fakkaata jechuudha gaafa yaadu Saidoodha fi maaliif yoo jettanii egaa jireenya ishee irratti arge waan fedheellee maaf hin taane ilmoo isii irratti arge sanuma durallee amma egaa namoonni baay'een amma jireenya alarratti waan akka barbaade ta'uu danda'a isa dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e jechuudha osoo jireenya isa dhugaatitti osoo hin galin namoonni baay'een akka fedhe ta'uu danda'a waan barbaade ta'uu danda'a wanta barbaade irra ga'uu danda'a namoota irras waan hin taane irra geessisuu danda'a waan hin taane nama waliin ta'uutu danda'a jechuudha. Haa ta'u malee immoo jireenya kan koo jettee raawwatte gaafa jireenya keetitti seentee yaada mana keetiif waliin walitti dhuftee haadha manaa koo jettee walitti dhuftee jireenya mana keessatti waliin jiraachuu jalqabduu fi kan alatti namoonni alatti namoota faana akka barbaadan ta'anii tokko miti jechuudha. Haa ta'u malee Saidoon ishee dhumarratti jalqabeeti na fakkaata kan inni jireenya kan koo jedhee mana tokkotti waliin galanii jiraachuu jalqabanii ishee dhuma jedheetiin yaada haadha manaa jalqabaati isheen. Egaa kanaafiyyuu Saidoodhaaf isheen waan hunda ija isaa bitaaf mirgaati jedheetiin yaada akka kan kootti hinnaa yaadu. Innillee immoo odoo akkanatti yaaduu baatee bakkoota isheen deemuudhaaf bakka kanan deemi osoo hin deemin osoo bakka sana hin geenye ani bakka kanaatiin jira bakka kanaa gahe bakka kanaa dhaqe gaafa isheen jettu ishee duukaa gaafa fiigu jaalalumti kaleessa keessa isaaniitti burqee jiru sun waan keessa isaanii ammallee qubatee jiruuf jechuudha kan inni ishee duukaa fiigu. Akkasuma isheen immoo jibba isaa akka hin qabnedha kan isiin himaatii jirtu jechuudha jaalala isaa akka qabdudha. Ammallee akka isheen ani haadha manaa isaati jettee raawwattee dubbataa jirti jechuudha. Ammallee ani Saidoodhaaf haadha manaa isaa miti jettee raawwattee dubbataatii hin jirtu jechuudha. Sumayyaan akkuma dhageessanitti viidiyoo ishee keessatti ammas yoo ta'e ani nikaa isaatiin hin jira yommuu lakkii jettee nikaa isaa akka inni narraa buusu taasisuu dandeessa isa bichaatti yookiin ishii tokkicha kan kee qofa godhachuudhaaf hin barbaadda yoo taate jettee raawwattee dubbataanii turte dheengaddannaa viidiyoo hojjatte. Kanaafiyyuu ayyuutii yaggaraadhuma murattee osoo teessisii wayyaa Sumayyaan Soomaa waan Saidoo irraa cittee cita cittu miti isuma qalbii isaa ilaaluudhaaf malee waan irraa cittu sitti hin fakkaatini hammeenya garaa kee keessaa hin baasini hamaa namatti yaadini waan fedhellee hoo ta'e gaarii namaaf yaadi gaafaati gaarii namaaf yaaddu waaqayyoommoo waan addaa tokko sii gochuu danda'a jechuudha. Kanaafuu hamaa namatti yaadini siin jedha qalbii kee sirreeffadhu of tasgabbeessi qoricha dhugdee dhuguu baattee waan barbaadde dhugdee dhiistee of balleessita malee nama hin balleessitu of jalaa badda malee nama jalaa hin baddu. Sumayyaan isheedhuma kaleessa Saidoon isuma kaleessa. Kanaafiyyuu tasgabbii godhadhu tasgabbaa'u si wayyaasiin jedha. Egaa Saidoo keenya immoo yaada keef muraada kee rabbi siif haa guutu ilmoo keef haadha manaa keetiin rabbi walitti isinaa deebisu. Karaa irra deemaa jirtu immoo rabbi karaa milkii siif haa taasisu gufuu sin dhahin qoree si waraanini yaada kee hundumaa rabbiin ol siif haa qixxeessu haadha manaa keef ilmoo keetiin rabbi walitti si haa fidu walitti si haa deebisu. Salootiin kiyya kana yeroo hundumaan isiniin jedha. Egaa namoonni haaraan akka carraa ta'e kana chaanala kana dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a namoonni maatii kiyya taatanii jirtan immoo like share gochuudhaan na jajjabeessaa.
kan hundumaa gootaniif guddaa galatooma hedduu sin jaalladha hedduu sin kabaja angan waan biraa qabadhee dhufutti nagaa fayyaatti naaf tura horaa bulaa deebana